Yashiga ashama yooyyaa jechuun daganne kan keessaa bala jirtan hundi keessanii akkam nagaa jirtu. Eegaa kan torbee irratti hafee deemsi keenya har'as immoo kan guyyaa jalqabaa itti dabalatee guyyaa lammaffaanis akka kanaatti deemsi keenya itti fufeera jechuudha. Adeemsa yeroo darbee keessatti adeemsa jiruu fi jireenya barsiisaa baadiyyaa keessa jiraatu isiniif haasaan ture jechuudha. Ammas immoo haga xumuraatti nu waliin ta'a daawwadhaa dhaamsa kooti jechuudha. Yoobsan arguu YouTube like share subscribe gochuudhaan immoo nu jajjabeessaan isiniin jedha. Jireenyi barsiisaa baadiyyaa kana bakkaatti jechuudha. Haala deemsa keenya wantoota daandiin karaa hin jirree fi haala dhoqqee baay'ee nama rakkisu keessatti jechuudha. Har'as baadiyyaa ganda Meettaa jedhamu keessa aanaa Jimmaa Arjoo keessa jalqabnee jirra jechuudha. Haga xumuraatti nu waliin ta'a. Barachaa barsiifna hubeedhaan jalqabna wallaalli habaajuu katabna dubbifna wallaalli dukkana ija qalbii doomsa barnoota filanna isa jiru ibsa. Egaa bosonni keessa deemaa jiru kuni ganda Meettaa aanaa Jimmaa Arjoo keessatti kan argamudha jechuudha. Bosona kan fakkaatullee ni qabdi jechuudha. Haa ta'u rakkinoonni daandii fi rakkinoonni tajaajila hawaasummaa yoo isheen ileeyyuu daandii ishee kan kana fakkaattuu fi rakkoo baay'ee kan qabduu fi haala ulfaataa keessa kan dabarsanii jira jechuudha. Uummanni yookiin hawaasni naannoo kanaa garuu qotee bulaa badhaadhaa fi hawaasa tajaajila waa hundaa osoo hin argatiin warshaa jajjabeessa waan jireenyaaf tolaa hunda argamsiisa. Hundi haa baratu daddafne karaana isaan waliif himnee walirra baranna. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Abbaa jennee kana. Meettaa daandii illee ilaalaa haala kanaatiin hawaasni konkolaataa waan hin jirree fi kan inni tajaajilamu harreetiin jechuudha kan inni gaara kana bahu yookiin immoo haala kanaan irra kan inni daandii kana qaxxaamuree deemu nuti isaan keessaa tokko jira jechuudha. Haala kanaatiin warreen hordoftanii fi warreen wajjin jirtan daawwachuun like share subscribe gochuun jechuudha. Nutis deemsi keenya inni dhaabatu jechuudha. Hojiin biyya lafaa yoomiyyuu kan bakka dhaabbiin qabnee fi hanga jiruuf jireenya biyya lafaa irra jiranitti akkasumaan kan itti fuftudha jechuudha. Haala kanaan deemaa jira jechuudha. Akkasumallee deemsi keenya akka dhumaatti itti fufee jiraan wajjin ta'a ammas. Yeroo darbee gaara waammataa yookiin tulluu maqaan isaa gaara waammataa jedhamu akkasiin daawwachiisne ammoo tulluu naannoo ganda Meettaatti dhiyaatee jiruu fi daqiiqaa 10 wayii irratti kan argamu jechuudha. Gana yoo xiqqaate naannoon sa'a lamaaf walakkaa wayii nafa jechuudha. Bosona kana keessa jechuudha. Hojjetaa fi hawaasni naannoo sanaa rakkoo jiran hundumaa dandamate kan inni keessa jiruuf jireenya isaa gaggeeffatu jechuudha. Kanaatii fi namni kaayyoo qabu ba'aa waa hundumaayyuu baatee kan isaaf laatan nyaatee kan isaatti firan baatee kan ittiin jiran danda'eetu jiraata jechuudha. Kaayyoon immoo waa hundumaa nama goote waan ta'eef hin tuffatamtu. Haa ta'uyyuu malee nus isaan keessaa tokko warreen qabsoo jireenyaa gaggeessan keessaa tokkodha jechuudha. Haa ta'uyyuu jireenya ofii dadhabanii dhaloota boriitiif fudhaama seenaa kaa'uudhaan hojiin barsiisotaa akkuma seenaa barsiisota darbanii keessatti akkuma Hayilee Fidaafaa Bakar Saafalloofaa nus immoo baadiyyaa keessa teenyeetu barattoota qaruu fi barattoota jajjabeessuudhaan ofii jireenya rakkisaa keessa teenyeetu dabarsaa jira jechuudha. Haaluma kanaatiin isinis immoo baadiyyaan Oromiyaa yeroo ammaa rakkoolee adda addaa keessa kan isheen jirtu jira. Rakkoo tajaajila hawaasummaa, daandii, ibsaa, mana yaalaa fi bishaan
akkasuma wantoota hawaasummaaf barbaachisan baay'ee dhabdeetti jirti jechuudha. Garuu qabeenya isheen dhabde immoo hin jiru. Qabeenya bosonarraa kaastee hanga midhaan dheedhii, midhaan zayitaa fi akkasuma wantoota tajaajila dhala namaaf barbaachisan hedduu oomishtee turan isheen addunyaaf dhiyeessitu jechuudha. Garuu baadiyyaan Oromiyaa yeroo har'aa kana rakkoo baay'ee keessatti kan isheen argamtu jechuudha. Bosonni ishee kana fakkaatti. Egaa yeroodhaaf bineensa kana jennee isinitti agarsiisuu yoo hin jirreyyuu jechuudha. Bineensonni kanneen akka jaldeessaa, leencaa fi qeerransa akkasuma quruphee bosonuu akkasumallee wanneen allaattiiwwan ta'an immoo gogorrii, sololiyaa fi kanneen kana fakkaatan illee keessatti ni argamu jechuudha. Haala kanaatiin daandiin gaara waammataa ammallee kanaan waamama jechuudha. Bosona kana keessa deemeetu jechuudha dhalli namaa kan inni jiruuf jireenya isaa gaggeessuu fi haala ittiin kaayyoo isaa galmaan ga'u kan inni deemaa jiru jechuudha. Nus haalota jiran hundumaa danda'uudhaan keessa jiraachaa jirra. Keessas deemaa jira jechuudha. Ammas hanga xumuraatti nu waliin ta'an dhaamsa kooti. Kan isin dagachuu hin qabne immoo yeroo hundumaa dhalli namaa wantoota barbaachisoo ta'aniif akka inni jiraatudha. Inni tokkoffaan kaayyoodha. Kaayyoo qabdu yoomiyyuu hin sharafiin kaayyoo keedhaaf fuulduratti hin deebiini. Rakkinoota kamiyyuu si mudatan beela eeguu fi rakkinoonni dhiibbaa karaa adda addaatiin yoo si mudatan iyyuu kaayyoo keerraa akka fuulduratti hin deebisnedha. Inni kan biraan kaayyoo kee yookiin mul'ata kee nama kamittiyyuu dursitee hin himiini. Sababni isaa mul'ata kee yookiin kaayyoo kee dursitee yoo hin himte gufuu gufannaa dhalli namaa sirra kaa'uun gufattee osoo bakka kaayyoo kee bakka galma kee hin gahiin hafuu dandeessa jechuudha. Rakkoo adda addaatu waan jiraniif jechuudha. Kanaatiif yeroo hundumaa kaayyoo irratti cittee iftoomina gorsaa mataa keetiin jiraachuu qabda. Kanaatiif haalota kana keessatti jireenya dhiibbaa fi bu'aa bayii hedduu kan qabaattee jireenya dhiibaa jiraachuun dirqama ta'a jechuudha. Ammas akkuma yeroo darbee barsiisonni na waliin jiranillee akkuma kana jiruuf jireenya dadhabsiisaa, jiruuf jireenya nuffisiisaa daddamatanii kan isaan na waliin jiran jechuudha. Har'as deemsi keenya ammallee ittuma fufaa. Kaayyoon waa hundumaa nama taasistus hidhannoo fi kutannoo cichoomina mataa isaatiin garuu yeroo hundumaa galmasaa ga'uudhaaf ni fiigaa ni tattaafata jechuudha. Dhaloota qaruun beekumsa gonfachiisuu ogummaa ofii firanii dhalootatti dabarsuudhaa fi labanni dhufee darbaa deemu beekumsa kana gonfachaa akka deemuu fi seenaawwan gootota darbaniis akka dhaloonni gonfatuuf barsiisaan ga'ee guddaa taphata jechuudha. Kanaatiif ammas waliin ta'a adeemsi keenya yeroo hundumaayyuu itti fufaa jechuudha. Qonna babal'isa warshaa jajjabeessa waan jireenyaaf tola hunda argamsiisa. Dhiyaa baratu daddafne karaana isaan waliif himnee walirraa baranna. Eeyyeegaa like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Nuti isin malee hin qabnu jechuudha. Isinis nu malee maal qabdure wal jajjabeessuun immoo aadaa keenya kan qaban yoo darbatan sodaan fakkaatu waan ta'eef qurupheen hanga humna ishee ulfooftu yookiin dorrobdu jedhu waan ta'eef nus hanga humna keenya wantoota akkasii hojjechuudhaaf mo'amileedhaan kaanee jirra jechuudha. Nu jajjabeessaa nu bukkee dhaabadhaa. Guddan keenyas gaafas ifatti baana afaanuma keenyaan ijoollees barsiifanna. Ayyoo atis kaa'ii addeedhaas dammaqsi abboo atis kaa'ii obbooros bobbaasi. Eegaa barsiisonni na waliin jiranii warreen kana fakkaatu jechuudha. Akkuma koos ta'u akkuma kan barsiisota iddoo biraa jiranii kaayyoodhaaf kan isaan jiraatanii mul'ata dhalootaa barsiisuu, dhaloota gootamsuu, dhaloota bu'aa bayii hundayyuu akka inni dandamatee darbuuf kanneen taasisaa jiranidha. Ogummaa adda addaa qabaatu. Akkasuma namni kun dandeettii adda addaa qabaachuu isaaniirraa kan ka'e barattootas dandeettii adda addaa akka isaan qabaatanii fi dandeettii ogummaa isaanii akka isaan cimsatanillee kan jajjabeessanii fi kan barsiisanidha jechuudha. Ammas nu waliin ta'a.
irrabanu halu ayo artiskai adedas damaksi Egaa jireenya biyya lafaa deemsa waan taateef ammas deemsi keenya akkuma itti fufetti jira. Isin immoo nu jajjabeessuu, komentii nu barreessuu hin dadhabina isin jira. Haalota rakkisoo keessa jiraannetu kana waan shaakalaa jirrudha yookiin immoo nus haga humna keenya waan hojjetaa jirrudha jechuudha. Kaayyoon keenya siyaasa kamirraa bilisaa, loogii kamirraa bilisaa fi amanamummaa, itti gaafatamummaa fi ofitti amanamummaadhaan konfidensiidhaan akka dhaloonni jiraatu kan taasisaa jirru barsiisaa bakkeen adda addaa jiran jechuudha. Gahee biyyittii itti fufsiisuu fi kaayyoodhaaf jiraachisuus biyya ofii jaallachuu yookiin paatriootizimii isa jennu sana dhaalchisuu irratti illee barsiisaan gahee guddaa qabaata jechuudha. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Egaa daandiin keenya ammas kana fakkaatti jechuudha. Daandii konkolaataan irra hin deemnedha. Daandii miilaan qofaa irra deemanii fi akkasuma horiiwwan kotte duudaa fi loon kan irra deeman akkasumallee kan bineensonni irra deemanidha. Garuu haa ta'u malee dhalli namaas ishuma argate kan irra deema jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoon mootummaas ta'e aanaa kanarratti dhimma kana furmaata yoo laates gaariidha jenna. Yoo akka ajajaatti isaan dabarsuu baanneef jechuudha. Bosona kana keessa jechuudha dhalli namaa kan inni miilaan kutee bahu yookiin immoo deemu, nutis immoo kana keessa deemaa jira jechuudha. Haalota argaa jirtan kanaan daandiin sirriin taanee fi bosona haalota rakkisoo ta'an keessa jechuudha. Kun immoo haa ta'uyyuu malee kaayyoo fi kutannoo uureffame waan ta'eef yoomiyyuu taanaan kan fuuldurubatti nama hin deebisnee fi nuunis nu hin deebisne jireenya akkasii keessatti bu'aa bahii jireenya rakkisoo ta'an dabarsina jechuudha. Nu qofaas osoo hin taane immoo barsiisonni baadiyyaarraa jiran baay'een akkuma kanaati. Kanaa gadis kan rakkinoota hedduu argan immoo ni jiru. Kanneen karaan ce'umsaa bishaanii hin jirre akkasuma daandiin mijataa hin taane keessa deemanillee yeroo jireenya isaanii gaggeessanis baay'een ni jiru jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isaan keessaa nutis tokkodha. Nuti immoo amma naannoo ganda meettaa aanaa Jimmaa Arjoo, aanaan Jimmaa Arjoo kallattii Wallagga Bahaa keessatti argamtuun taate naannoo murtaa'een kan daangeffamtu fi akkasuma laga dhidheessaadhaan naannolee hagadaatiin beekamaniin kan beekamtuu fi akkasuma kallattiidhaan naannolee muraasatti kan isheen dhiyaattudha jechuudha. Gandi meettaa haa ta'uyyuu malee egaa baadiyyaa isaa ishee rimootiidha yookiin immoo baay'ee baadiyyaa keessa jirti jedhamtu keessatti kan argamtudha. Nutis ishee keessa teenyee dhaloota hubachiisuu fi barsiisuudhaan kan beekamudha jechuudha. Egaa amma xumuraatti ammas waliin ta'an irra deddeebiidhaan dhaamsa kooti jechuudha. Afaanuma keenya katabne dubbifna Abbaa jennee kana kanuma jalqabna Afaanuma keenya katabne dubbifna Barancha barsiifna hubeedhaan jalqabna Wallaalli habaajuu katabne dubbifna Wallaalli dukkana ija qalbii doomsa barnoota filannaa keessa jiruusa Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma Innis bu'aa bahii baay'ee kabbaa fi bu'aa bahii baay'ee laga baay'ee akkasumas bosona baay'ee keessa kunnee kan deemaa jirudha. Bakka nuti jiraannu bakka qonna babal'isa warshaa jajjabeessa waan jireenyaaf tola
hundaan argamsiisa yaa baratu daddafne karaana isaan wal himnee walirra barra Abbaa jennee kaana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne rakkoo adda addaa daddabaltanii kan jirtanii haala nuti keessa jirru wajjin kan wal fakkaatu kan jirtanii rakkinni kamiyyuu yoo isin mudate barbooda abdiidhaan akka keessaa baanu abdii waan qabnuuf isinis abdii akka godhattanii fi dhaabbatanii isin dabarsuu barbaanna haa ta'u malee nutis dhaloota garuu dhaloota barsiisuudhaaf kan dhufne faayidaa mataa keenyaaf yoo Guddaa keenyas gaafas ifatti baana afaanuma keenyaan ijoollees barsiifanna Ayoo artis ka'ii addeedhaas dammaqsi Abboo artis ka'ii obbolos bobbaasi Abbaa jennee kaana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbii afaanuma keenyaan katabne dubbii Eeyyeega ashama ayyooyyaa jechuun daganne nutis deemsi keenya itti fufee jira dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kan miseensa keenya hin taane dafaa miseensa keenya ta'a nuti barsiisota ogummaa barsiisummaatiin kan leenjinee fi akkasuma dhaloota barsiisuu fi dhaloota qaruutiin aanaa Jimmaa Arjoo mana barumsaa Metta bakka jedhamtu irraa hojjechaa jirra jechuudha deemsa bu'aa bayii roobaa fi dhoqqee awwaaraa fi bishaan wantoonni tajaajila hawaasummaaf barbaachisan bakka hin jirre keessatti deemsa akkasii gaggeessaa jirra jechuudha isinis haga dhumaatti nu waliin tura boruu nus dhaloota qaroomsinee bakka Oromiyaan ga'uu qabdu geessisuuf kutannoo fi cichoominaan kaanee jirra waliinis haa kaanu. Afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Jennee kaana kanumaan Eeyyeega kan fagootti qorqoorroo gama kan argaa jirtan jechuudha manni barumsaa bakka itti argamti hawaasni naannoo sanaa baay'ee isaa bakka tokkotti buufatee jiru bakkeen adda addaatti kiiloomeetira hedduu walirraa fagaatee jiranii qubatee jiru jechuudha kun immoo haala jiruuf jireenya barsiisotaa fi ogeessota naannoo sanatti ramadamaniif baay'ee ulfaataa fi rakkisaa akka taasisee jirudha jechuudha manni barnootaa hawaasarraa adda baatee qofaashee waan jirtuuf naannoon sun baay'ee ulfaataa fi baay'ee rakkisaadha jechuudha hawaasni jiruuf jireenya isaa gaggeessu faca'ee waan jiruuf baay'ee baadiyyaa rakkistuu keessa jechuudha. Kanaatiif haga dhumaatti isin jajjabeessuun aadaa keenya jajjabeessuun tokkummaa keenya cimsa akkasuma humna Oromiyaan badhaatuudha Oromiyaan lalistuudha Oromiyaan waa hunda kan qabduu fi kan ittiin beekamtus Itoophiyaa guutummaafis Oromiyaan kan isheen geessa jirtuu fi kan sabni kamiyyuu hawwudha jechuudha. Isaan keessatti ogummaadhaan bakka kanatti argamuun immoo carroomuudha jenna sababni isaa distaansii amma kana yookiin fageenya amma kana deemnee yeroo itti barsiisutti kuniyyuu qabsoo keessaa qabsoo isaa duraatti jechuudha dhaloonni qaroome mirga isaa falmata dhaloonni of beeku ofiif ta'a dhaloonni barate amanamummaan jiraata dhaloonni barate yeroo hundumaa namaaf hin garboomu of ta'etu jiraata jechuudha nutis kanaaf bakka kana kaayyoodhaaf dhufne kaayyoodhaafis immoo galma geenya jechuudha haga dhumaatti ammas nu waliin ta'a. Egaa ammas itti fufnee jirra irraan oleen amma kun immoo gara gaara waammataa kan yeroo darbee isinitti agarsiisaa turreetti isatti deemaa jirra jechuudha alagaa akkanaatti amma gammoojjii keessaa baanee gara baddaa isaatti galaa jirra jechuudha haala kanaatiin furrii uffateetu jira jechuudha gaarri waammataa haala kana fakkaatti ammas itti fufnee jirra nuti.
Egaa ammas kanaan bashannanaa deema waliin jira haga dhumaatti waliin ta'a. Yoo barbaadan waliinis bashannanuu dandeessu. Egaa sirbi keenyas osoo ta'anii bakka shakkeen oolte oolanii jechaa jira. Nuti egaa dhaloota barsiisuu fi dhaloota qaroomsuutiin bakka sana oolaa jirra. Shakkii barbaadan deemne jechuudha. Yoo arganne garuu hin miifnu nutis. Egaa bashannanaa kolfaa qabadhaa nutis nu bashannansiisaa jennaan dadhabnee waan jirruuf jechuudha. Nutis bashannanaa jirra akkasitti egaa dhiirsa keessan immoo hin jigdiina wajjaalladhaa malee warri shamarranii jechuudha. Warri dargaggoos immoo haala manaa namaa bira hin dhaginaan akeekkachiisadha. Qonna babal'isa warshaa jajjabeessa waan jireenyaaf tolaa hunda argamsiisa. Hundi haa baratu daddafne karaana isaan waliif himnee walirraa baranna. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan. Egaa bakki nuti jirru kuni Oromiyaa keessa bakka aanaa Meettaa ganda Meettaa aanaa Jimmaa Arjoo jedhamti. Finfinnee yookiin biyya Tufaamunaa Shaggar galuun isin hafu jechuudha. Kaayyoof namni deemu yoomiyyuu ingifatu waan ta'eefis. Guddaa keenyas gaafas ifatti baana afaanuma keenyaan ijoollees barsiifanna. Ayyoo atis kaa'ii adeedhaas dammaqsi abboo atis kaa'ii obboros bobbaasi. Egaa kaacha malee ni jirtu. Ganda Meettaa keessa aanaa Jimmaa Arjoo galuudhaaf deemaa jirra. Kaacha malee yoo dhibdeeyyuu miilli keenya kaacha malee caala jechuudha. Warri miila nagaa qabdan gammadaan siin jedha. Kaacha maleenis guyyaa tokko ni dhufti waan ta'eef jechuudha. Kaayyoo qabna. Mul'anni keenyas immoo gaaf tokko kaacha malleen akka baadiyyaa Oromiyaa hundee keessa kan tullee abdii qabna jechuudha. Ayyoo atis kaa'ii adeedhaas dammaqsi abboo atis kaa'ii obbolos bobbaasi. Egaa baadiyyaan Oromiyaa mukkeen argaa jirtan kana mukkeen akka laaftoo, motoroo fi hagamsa dabaqqaa kanneen jedhamanii fi muka goosuu muka baddeessaa kanneen jedhaman illee kan keessatti argamtu jechuudha. Oromiyaan badhaatuudha. Biyyoota mukkeen fireewwan adda addaa qabaattuun kan beekamtuu fi gammoojjiin Oromiyaa immoo yeroo har'aa kana mukaallee haga kanaa qabaatti jechuudha. Egaa isinis Oromiyaan maal fa'aa akka fakkaattu warri Oromiyaa keessa hin jirree fi warri baadiyyaa Oromiyaa hin beekne daawwadhaa sirriitti laayik sheer koomentii nu gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Deemsi keenya ammas ittuma fufee jira. Kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Yaada walii hiruun beekumsa bal'isaa. Adab fuula durii kan ammaatis ibsa. Qonna babal'iisa warshaa jajjabeessa waan jireenyaaf tola hunda argamsiisa. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna
afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna abbaa jennee kanaa kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Jannekana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma Egaa ammas deemsi keenyatti dhufeetu jira. Garri olii kun kan argaa jirtan kuni gaara waammataa kan jedhamu yeroo ta'u ilaalaa haala kanaatiin gara gammoojjii keessaa baaneetu gara baddaatti galaa jirra. Haala kanaan duumessaa fi hurriidhaan uffifatee jira jechuudha. Haala kanaatiin jireenyi barsiisummaa baadiyyaa gammoojjii baddaa fi badda daree osoo hin jedhiin aduu qorraa fi rooba dhoqqee dandamatee bakkeen rakkisootaan keessatti kan inni dhaloota qaruuf hojjetaa jiru jechuudha. Nutis isaan keessaa tokkodha. Haga xumuraatti ammas nu waliin ta'a. Yeroo hundumaayyuu akka nuti waan kana haala kanaatiin qindeessinee isin biraan geenyuuf immoo yoobsan arguu YouTube subscribe like share gochuutiin nuti dhaadhaabannaa akkasuma koomentii yaada yookiin nu barreessuu hin dagatinaa. Waan itti dabalamuu qabu waan irraa hirrifamuu qabuu fi haala kamiin akka kanatti fufuu dandeenyullee nu jajjabeessaan dhaamsa kooti. Qonna babal'isa warshaa jajjabeessa waan jireenyaaf tolaa hunda argamsiisa. Hundiyaa baratu daddafne karaana isaan waliif himnee walirraa baranna. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Gadaan keenyas gaafas ifatti baana afaanuma keenyaan ijoollees barsiifanna. Ayyoo atis kaa'ii adeedhaas dammaqsi abboo atis kaa'ii obbooras bobbaasi. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Martinuu ni barra qubee haa qulqullu wallalli rorroodhaa haa irraa baanu haa. Ayyoo atis kaa'ii adeedhaas dammaqsi abboo atis kaa'ii obboolos bobbaasi. Egaa ammas yeroo xiqqoo ishee haara galfannee deemnu jechuudha. Maaliif tabba yookiin hulluu tokko baanee waan jiruuf jechuudha. Ammas deemsi keenyatti bu'aa haala kanaatiin deemsa irra jira jechuudha. Ammas nu waliin ta'a. Afaanuma keenyaan katabne dubbifna.
kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna yaada walii hiruun akkuma argaa jirtanii gaarran yookiin tulluu bu'aa bayiin itti ulfaatuu fi dhagaa dhoqqeen rakkisu keessa deemaa jira jechuudha. Namoonni akka keenya taatanii yookiin immoo warreen haala rakkisoo keessa teessan akkasuma kanneen immoo haalota xixiqqoo mudannoo isin mudatanii jireenyi natti ulfaatee jireenyi na rakkisee jiraachuu dadhabee fi haalli kun naan mijanne warreen jettanii nurraa barumsa fudhadhaan isin jala yoomiyyuu taanaan abdii fudhatiinaa. Namoonni bakka rakkisoo keessa jiran akkuma rakkinni keenya garaagara ta'e haalli ilaalcha keenya garaagara ta'uu kan kaase malee hundumtuu rakkina qaba jechuudha. Waa bayii kana deemuun akkuma jireenya salphisannu yookiin immoo akkuma ilaalcha keenyaatti jireenyaaf jecha baadiyyaa miilaan deemamee konkolaataan hin gallee fi akkasuma tajaajila hawaasummaa kamillee hin jirre keessa teenyeetu hojjechaa jirra jechuudha. Sababni isaa boruu bakka gaarii tokko bakka mijataatti ni baana jenneetu jechuudha. Namoonni rakkina adda addaa keessa jirtanis immoo hamilee hin dhabiina of jabeessaa nu laalaatiin isiniin jedha. Warri kanaa gadi yookiin immoo haala nuti keessa jirru kanaa gadi keessa jirtan immoo isin immoo hamileedhaan jabaadhaa ammasitti fufaan isiniin jedha. Egaa hojiin barsiisaa kana fakkaatti jechuudha. Tajaajila mootummaa biraa argatu gaafa ji'a yookiin gaafa guyyaa 30 miindaa argatu ala waan tokko waan argatu hin qabu. Garuu baadiyyaa rakkisoo keessa taa'ee kaffaltii isaaf kaffalamu sanaan abdii fi jaalalaan kan inni dhaloota barsiisu, dhaloota qaroomsuu fi dhaloota hubachiisuun beekamu jechuudha. Hojiin barsiisaa siyaasa kamirraayyuu bilisa kan ta'ee fi garuu siyaasa kamirraa bilisa yeroo jennu namni dhalatee biyya lafaarra jiru kamiyyuu siyaasa keessaa hin qabu jechuu hin dandeenyu. Jireenyi qabsoo nuti taasisaa jiru kun mataan isaa qabsoodha. Dirqama qawwee baachuu yookiin qawwee dhukaasuu qofa miti. Kanaatiif daamuun namaa kamiyyuu waa hunda keessaa kan dhabu hin qabu jechuudha. Haga biyya lafaarra jiraatutti garuu siyaasa paartii yookiin mootummaan tokko qofa xiyyeeffatee imaammata inni baafatee hordofu qofa hordofa jechuun miti barsiisaan imaammata sirrii fi imaammata sirrii hin taane hunda addaan baasee dhalootatti himuu, dhaloota barsiisuu fi dhaloota hubachiisuudhaan nama beekamudha. Akkasuma mirgaa dirqama isaa baree barataan akka rakkoolee isatti dhufan hundumaayyuu dandamatuu fi akka inni jabaatee fuulduratti deemu kan taasisudha. Akkasuma dhaloota ofitti amanamummaa qabuu fi dhaloota hirkattummaarraa bilisa ta'e barsiisuudhaan sammuu barataa kan qarudha jechuudha. Kanaaf kan inni siyaasarraa bilisa jedhamu barataan kamiyyuu akka inni hirkataa ta'u akka inni ofitti amanamummaa qabu kan taasisu hin jiru jechuudha. Ofitti amanamummaa mataa isaatiin waan sirrii ta'e sirriidha, waan sirrii hin taane immoo sirrii miti jedhee akka inni falmu yookiin immoo mormuuf ni taasisa jechuudha. Beekumsa gonfateen beekumsa isaatiin akka inni biyya gaggeessu akka inni hawaasa tajaajiluu fi nama rakkate akka inni deeggaru hunda irrattiyyuu hirmaata akka inni ta'u barsiisaan gahee guddaa taphata jechuudha. Barsiisaan akkuma daandii walxaxaa ta'e jiruun barsiisaas walxaxaa haa ta'u malee dhaloota waan sirrii dhaloota boriif jiraatu labatatti darbu barsiisuutiin kan inni deemudha jechuudha. Kanaatiif ogummaan barsiisummaa kan tuffatamuu miti, kan baay'ee jaallatamuu fi kan baay'ee namatti toludha jechuudha. Warreen irratti hirmaataa jirtanis warreen hirmaachuudhaaf jirtanis immoo jabaadhaa. Biyyittiin fuulduratti fufuudhaaf Oromiyaa bilisoomte, Oromiyaa mirgaaf dirqama ishee beektee jiraattu, Oromiyaa of dandeessi taasisuudhaaf gaheen barsiisaa isaaf olaanaadha jechuudha. Namni baratee mirga isaa falmaa, namni baratee dhugaaf dhaabata, namni baratee waa sirrii hojjeta, namni baratee hinatu, namni baratee hin achisiisu, hanni akka hojiitti hin laashisu jechuudha. Dhaloota gara kallattii sirrii fi daandii qajeelaatti deebisuutiin kan beekamudha jechuudha. Harka xumuraatti ammas nu waliin tura.
martinuni barra ubeha kukulu wallalli rorroda ha irrabanu halu ayo atiskai adenas damaksi abo atiskai obolos bobbasi aba jannekana kanuman jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna abaa jennee kana kanuman jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Jannekana kanuman jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna abaa jannekana kanuman jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna yaada walii hiruun beekumsa bal'isaa aadaaf hoodaa durii kan ammaatis ibsa qonna babal'isaa warshaa jajjabeessaa waa'ee jireenyaaf tola hunda argamsiisa abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna abaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Egaa daandii fi haalli mijachuu baatus hojiin barsiisummaa yeroo hundumaa itti fufa. Dhaloonni qaroomuudhaaf dhaloonni waa hubachuudhaaf barsiisaan yoomiyyuu rafeen buluugaa miindaasaaf haa jooruyyuu malee kaayyoo dhaloota barsiisuuti. Dhaloota barsiisuudhaan gootummaa dhaloota kana itti fufsiisuu fi hubachiisuudhaaf kan deemudha. Kana keessatti garuu xiyyeeffannoon mootummaa ta'ee xiyyeeffannoon mootummaa federaalaa, mootummaa naannoo, godinaa fi naannolee aanaalee keessa jiranii baay'ee ga'ee inni hojii barsiisummaa irratti taphataa jiru baay'ee laafaa ta'uudha. Yeroo baay'ee gabaasa qofaa hojjechuutiin kan inni barsiisaa rakkisaa jiru yeroo ammaa kanatti ni mul'ata jechuudha. Barsiisaan kaffaltii addaa tokko malee bu'aa bayii hedduu keessatti kan inni rakkatuu fi kan inni miidhamaa jirudha jechuudha. Deemsa nuti deemaa jiru kanas akkuma argaa jirtan kanatti rakkoo baay'ee keessa deemaa jira jechuudha. Daandii konkolaataan hin jirree fi haalota baay'ee rakkisoo keessatti kan socho'amaa jirudha. Abaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna barachaa barsiifna qubeedhaan jalqabna wallaalli haa jiru katabne dubbifna wallaalli dukkana ija qalbii doomsa barnoota filanna isa jiru ibsa abaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna abaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna qonna babal'isa warshaa jajjabeessa waan jireenyaaf tolaa hunda argamsiisa hundi haa baratu
كتفني كرانا لسان والفهمني ولولا برنا أبا جنيكانا كلمان جركبنا أفانو مكينيان كتبني تبنينا أفانو مكينيان كتبني تبنينا أبا جنيكانا كلمان جركبنا أفانو مكينيان كتبني تبنينا Egaa daandii kana fakkaatu adeemaa jira jechuudha. Ammas daawwachuun dagatiina. Ijoolles barsiifanna. Ayyoo atis kaa'ii adeedas dammaqsi. Abboo atis kaa'ii obbolas bobbaasi. Abbaa jennee kaana. Egaa daandii kana fakkaatti daandii irra deemaa jirru haala kanaatiin kan fakkaatudha jechuudha kunoo dhoqqee fi dhagaa haala dhala namaaf malle keessa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee garuu afaanuma keenyaan katabnee dubbifna martinuu ni barra qubee haa qulqullu haala daggalli daandii qabateen illee taatee keessa deemaa jechuudha. Adeedas dammaqsi abboo atis kaa'ii obbolos bobbaasi. Abbaa jennee kaana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbifna afaanuma keenyaan katabnee dubbifna.